لا قلت سيجارة والله قدر بنا متشكن استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله يكيجي أورمو يا رب كيجي أورمو يا رب والله دقيقة فدا برسا دقيقة اللي انت بوسطك بيتات نعم ما ندروني ستي ما دقيقة iyo makana Sumaya warra sodaawaniiti bada konka afaan booti dhageeffadhu Sumaya warra sodaawaniiti ay iyo makana haati faate usmiyee si malee namni biraa naan ta'u hoo takkallee waan biraa ijoollee ati barna keessallee baddunaa taataati Sumaya fi ati Sumaya akka itti kaateef tokkoffaa jaalattee dhabdee arafaate akka ati janaa turteen beekamu messengeraan ganama algara farsan adda walaa ture silkii ani irraa kaasuu dinnaanin azaa achi boodatti akkasitti bilooki Isin gize mata kayo wala bara kasuma tidil lalini bilo saati tanya furaso iti ani marra kade wan sir ragam video si ergu danda video yo kawar warat kanuma saati tanya furqotati baka yos bilo itu yos jalan nam to yos jibbe si bilo ke man ragotat tagra wai barmade bagana bilo ite barako mishi sumaya no arafate jala dera beshi sumaya mo Sumayan Dubai si fidette ni sejala badde kasanuma. Afarso yo na jala tele wallahi bila sijara de sumay na njarishi ruga sinjarana asita kabbala garu usmiye na tinfina usmiye to bole sakiya soddada digale ani bar gaafuma isin hidii diime fattana ka dubbille diime suwara no yo na jala te sumay ti sijala de afan ko sumay rago jala disikabe farsa lagi farsittima Yo jalan sume ras kabe sume jalan serana kabe jadi kallat mana chipsa du jalan lesi wanne irra demte ashmurin gana magaga esi do tunjir anami ti jollem biya faranji tu mekat sume si jalan ne reference radu me tobe galte da tar bolu ta no dage fad si jalan da segala garuma ifan jechu afar so dage fad sume ti ya si jalan de na solte jirta wette anna masa takabbalu dandau mal ta te rakon to sinjuru garu ashmuri kana di sipo adellam ya arab liji nanjinji bi araba kesa holoti ti tamale ko jolle bi faranji kati sobde reference rafitte umari ngetta baba makana man kasini makai ti jirtani tokko fa inu mari reference sura kara shurubbe dai Ethiopia jira wallahi sababu sumayat makam ken kai Ethiopia kare sun reference radumat wo fandimi banna burra kita kompo video surah saya berbeda sih asbas ada maka kaki ya kamu jaz Usmani Reference radu metro karena kawan takiti saja takiti si jalan raka memang behona raka male iyo jika ya tuan anak kasih takiti ni siapa yang jalan raka jalan tegate kok Sumaya diaspora kayak jalan tegate diaspora Rabbi ada Agefor diaspora taramza ken ramza daganjir ruwer ramza ken kabiya karati naga noloti tifatu achi dak achi dufe wolin jolle bae wolbe kata achi gezete kono jana machi bai auzubillahi nabarza ana mo inna mare ramzi ma turaba de shi wallahi indi shabala kana indi ma turaba de wanda de len ana tu bisarra tikata mo isa tuna tikata inde Ethiopia siddu fasi bar Ethiopia siddu fasi gali etteni mujan Ethiopia gerna nisi wa tunar kata bala gerna mujan makeni federa bar yo majadenu jere bar yo majadenu ma turra rata jere bar inde wallahi rakal amra ta kana nati tawsira ka Sumaya najalat tere athi wa amra bole daya garfa Allah taru dar sabe abo Ramzan Sumaya fingalle makaballe se kana te kal tarak kon qablal ashmuri di Sumaya fingalle narrabe ta TikTok abata walkutani ofi saati kale mucaan shutta kabe nin gale nasibe sa male bole so Sumaya fingalle adigi si mara kata Sumaya wajib cakacakin jadi lagi fadu afarsa yo masume raga mam tele ruga du bachu jechu da sirra ga masume garum ifam ko to mal ko ta ashmuri kana da zaman demte gamana demte jole odin dofta wallahi kana ofta ashmuri kana baka yar mun da ashmuri kana dipte dasila sigale la amma nama meka Ethiopia kal kita tibiya nama kaisa ramza takka gurba ka lama tani sadi wallahi amran zakro biya baka
itti baqatee achuma taa'ee ganama galgala abaaboo guutaa. Ispi challenge isin jalan darbin. Mucaa nagaa lolutii fi xiinfatee. Wallaahi asitti muuzii nagaa kana nyaatu. Digalee asii fuutee biyya baqataa geessitee kun achi Itoophiyaa galee biyya qananiitu san keessa rifeensi irraa dhume amma. Rakkanni si waliin wallaahi. Uuzu billaahi. Ani baroo. Abbo miuti kabadu namichi kabadu namichi mana lagi. Dah. Rabbi si adis wallahi. Ya sama beragam mana daga anjiru. Abbo to kofa daga fadu anak kati Sumaya jalat tulle iciti bayan naga yeta. Ishi. Ana fi rakatina farza. Wantakkan. Ana Sumayan sirri dayero da bolja. Anggafi sirra qaba ishee ati rakkoo miti ishee ani baga jaaladhe. Kesan jiru si ibsa dhaggeeffadhu kan. Dhaggeeffadhu si ibsa. Anaaf Sumayyaa wal jaalanne ture sirriidha. Waan miidiyaa irratti namu argaa ture baay'ee tokko wal afaqarra jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bagan kijibina farsan ayyee. An dhaggeeffadhu sitti ma an waan ati kijibde waan ati kijibne hin beektan. Dhugaan baasa. Ishi. Waa'ee amma galuu kanarratti Sumayyaa illeen yooma harka keessaan dhabdu. Galii tana dubbattee jirti. Dubbatte garuu galii Dubaayin na bira koottu Dubaayin si fudhadhaa naan jettan amma gaafata. Akkitti walii galle. Yooma Sumayyaa illeen kanan kaaddu. Ashi an jidduu kana gaafii qaban malee. Jidduu san jidduu Sumayyaa wal naannessisan sana haati faate illee qaraanaarii dhuftee xiqqishoo isii booratii ya burtukaanatii jetteen miseenjeraan illee wal dudubbiftan isiinu agarsiiste. Itino mal sinjete arafat elle cumanti dabali jarri lamaan kun waan singoon hin qaban waan ta'eef atama duraan jiraata naannoon Nino agarsa ishin asin jirtu isin asin jirtu dhaggeeffadhu. Ana azira malee waan lafaadha istikeetin kaasin ana azira sigale waa'ee isin haasayin isin asin jirtu waan ta'eef sigale bakka isin hin jirretti haasayin. Ishi ramza Waa'ee nama Buluuti wal jaalanne TikTokii cufaa deemaa jedha. Haasa'e afarsaati. Wallaahi haasa'e. Hatta waa'ee nama qabrii jirutu haasa'aa jirran haasa'e. amma si gaafadhe barana ati deebina deebisi Sumayyaa muutii qabadhu. Muutii qabadhu. Muutii qabadhu. Muyuti kabadu Sumayyaa irraa ka mucaa asii fuutee mucaa nagaa hin dalagatu mucaa taaratu biyya namaatti Dubaayii si fuudhaa maali si fuudhatte shawwadden gaya ramsaatti fuuf. Wanni isin ati faati na gootan Sumayyaa fagoo ani yoo gabbayee himadhe ani waan keessa beekuuf bar ramsaa kiyya garuu jibbaa kee hin qabu ayyee. Ani Usmani ni minnaan jedhe waan akkana sitti kolfan. Maago Usman diisi ta'u fiiti kunoo amma maal jedhan beektaa anaaf haati faateetti Sumayyaan obboleettii tiyyaa maqaa jaraan dha'innaan jedha. Kijibee namichi kun. Bakkanne maalillee tuqinnaan hin jenne maqaa haadha faatee kaaftee awwaalcha si badanaan jedha achuma keessaa bahe. Mee namni obboleeyyan hin tuqinnamaan jedha ofii fuudhaa mee fakkeenyaaf amma anam obboleetti yoo janajjaniiti wanni siin jedhuuf hin jiru maaliif ofiin fuudhu waan ta'eef. Obboleessa an fuudharratti yoo taate sitti eegara dhaga'i sitti ma. Tokkoffaa irratti Sumayyaa fi Ramzalee waliin deemna. Waa'ee kana kaafnaan barbaachifnaan miyuutii qabadhu waa'ee kana kaafnaan ramsaatti fuufetti miyuutii ramsaatti carraa. Gaafiin kan kee maal ture mee daddeebi'a farsa gidduun naafoo haasaa. Gaafiin kiyyaa ati akkuma nama tokkoo dalagataa dafqaan bulaa turte biyya kana nama atillee kunoo zabana kana beektaa anumarraa yoo achi kaasii xiqqoo gama duuba makiinaan gurguddannaan namuu jaluma fiiga. Jarri makiinaa gurguddaa lamaan akkasii koomandootti makiinaa gurguddaa lamaan qabnaa makiinaa diimtuu fi makiinaa gurraatti biyya keessa deemtu warra qaban qabna. Jarri kunniin lamaan waan akkamii sirra godhanii biyya kanaa si baasan. Yaa gaafiin kan kee gaafii sirriidha. Duraan dursatti biyya sanitti an akka gaarii dalagachuu ture akkuma ati na beektu sanitti korra'ee akkasitti dalagachuu ture walitti dhufuuf Sumayyaa wajji goone akkuma atii fi namoonni baay'een beekanillee. Sanitti jaalala ho'atu Oromoo takkaan isin kijiba illee hin beeku. Jaalala san keessa Sumayyaan maaliif ati biyya sanitti seeraan ala biyya san jiraata jettee amma qisqasaan keessaa natti ka'ee beeki galii Dubaay dhufta Dubaay si fidadha wanni jedhu maa yoo dhugaa dubbadhe waa du'a. Hinduutu. Hindu. Duuti kan biyya baqaa dhayite kana caalan jiru. Kana duuti mee qoyi keessa deemnee asofnaa rakkoo miti tu. Keessa deemnee itti fufi. Kazaani Sumayyaan tantee gali naan jette hayyee jedhee anillee faarinata kana qaban beeytaa silimaayyuu oduma haasa'uu daddabinnaan kun hin jira na keessa jira.
gowwoomee gaafa kaanii biyya galee sumayyaa tantee lakkoofsa duraan isii naa kan ditayyoo irra gadda'u ufumarraa darba. Akka jira kaan godhaa baratte ayyee. laa ilaaha illallah maaluma na kun bati telefoon harkaa fudhatanii amma qalbiilleen isiif na badde garaa jaalate. Ishee badde garaa waa dhale. Wallahi bargaraan kun mil'ataa tuman gaafa kaanii goddanyaa isii tana bilbilaa dhafaate tana. Ka makiinaa gurraatti ayyee. Bilbilaaniin maal sii beekamaa naan mari'atteetiniin biyya galtee moo Maarii qabdiitiillee maa waa tuttuu iteenii miree aartee akkasitti ayyee. naan jennaan akkam nama dantaa kee kanatu anaan sumayyaa sabbe kasillee sabbe abboo rabbeedha Itoophiyaa gallaan na wallaaltani. laa ilaaha illallah amma gaafa tokko akkanuma odduma jedhu na dabbaree laayivii tiktookii kana seene. Laayivii tiktookii seenaan isiilleen adaa akki isiin itti yaaddee fi akki an jiru gargarii mucaan erga biyya tiktookii laayiviin seenutti beeyti sumayyaan. Omar kan qabu. Laayivii tiktookii seenaan hin kormaan adaa biyyallee galee laayivii seenu eegale jettee dhufte gastii kiyya. Tanne gadha ayyee. Manne qattee faaggaa dhaabdee dhufte. Ishii badabbo hojiisiiti. Zaan abboo maal akkan kan amma shumuuri maan tuttuqe. Ishii. Mara kana telefoona harkaa fudhatanii telefoonaa fi shari'aallee haarawaa bitee shari'aan keessanillee achi keessa na jalaa bade. Hin jettu. Usme irraa fuudhe ayyee. Jennaan maarraan anillee laayivii tana cufee irraa ba'a duruu iyyaafan nama keessa laayivii tana dhufe keessana haayya jedhaan. Mucaan biyyallee galee tiktookii irra baduunee duka jettu isiilleen dhufte keessan haayi naan jette maarree waan silaa piroosesii jiru achi xumuradhu kottu kaasis eegaa naan jette akkam gaafa wala akkana walii gallee nama na rabbee birrii yoo biyya galte sirratti ergaa waan akkaawuntii kiyya jiru sirra galabbata manatti dheeramoo maan naan itayya naan jette achi jirullee hin laaltanaan hin jenne. Kakada Allah wakowar jaratti biloo keesin akkuma duraanii waa argadda jetteeti duraan kara waraqaa saniin sii tolchuuf ayyee. Gaafa gaanii adaa manatti illee waan agarsiifne gaafa gaanii uf dabbarii kootti Dubaay naan jette. Subhanallah. Uf dabbari. Uf dabbari birrii tante maal dalagadde ittiin dhuyde moottiin aarsite naan jette. Dabbari kootti. Jar amanamani ma jarri kun. Amanamani. Barakkana. Jaalaf miya welcome. Amma dura muuxannoo waan akkanaa qabdaa sila maa waan akkanaa irra hojjettanii jedhanillee amma dubbii tana gadhoo ifadhe isin kaafnaan kaase. Yeroo faranjoota. Akkana jirti welcome. Faranjii jirta akkam jedhaa. Wanni jira inuma jira isiniin jenna jaalafarso. Anaa miti kaamara kadhabeani kana wara akkaataa akka taate duraanuu quba qabaa. Obboleeyyantii jedhee gurbaa lafa dhiitu kana ofirraa dadhabne sii galee obboleeyyantiyya maarrotiyya gara na utaalee uffannaa kiyya qamisii kiyya maalii kiyya kophee kiyya dha bakka utaalee bombaan mana koreana mana korta ishii waan ani maalin korean waan mucaan atamma waan mucaan jedhu kana maal jetta ishii tokkoffaa irratti usme biiti qabadhu qabadhu sirrii jirtu qabadhu miti hafarsa tokkoffaa ati sirrii jirta an obboleessa jechuun kakka keetii kan wanni galee jettee dubbii dhodhoostee anuu garaan akkana dubbatuun daffartee waan namni hundi sodaatee cal'ise dubbii tana itti himadhee usme dhageeffatee cal'ise.